بتبونس كما أنا بالك وانا تي وجي بس ردك وانا توجت وجي بس ردك ما تقول جا ما تقول سليس وجهت انت يتم ما قال كلهم ولا بعرفوا في تسا هاي ati kuban qabdu doktor river bishaan dabba guddan dhugunnaan jee ayilaandi xiqqoo wanniin dhuguuf maadaan hin beeytootiin kana humaan taatu guyyoon dhuyi duwwaatu qishmaa dhugi amma dhuyidda lakki an kanaan dhuguuti deem kana bakkuma irraa fidde deebisiti kiyyaan arfida ati yoo kana dhuyite maal taata xeedumatee jira kana gizeen dhuge asirraa eegana kaase ilaa jalatti na nyaata kun na dhukkubsa kanaafuu kanaan dhugani kanoo barbaadde ati maanta na dhugiyume ati duruu dhugime amman deebanne maa dhugeeti deebuu qabda asirratti na jira afaan kee barna duraas goggoggee qaaleeti egaa dhuginaati barbaadde dhugi anas hayi maal osoo deebuu qabne bishaan dhugaa dhugigaa bishaanii dhufe ani haayilaandii keessan barbaadde dheerfaati haayilaandiin dhumee jira kanuma dhugi yaaboo Argattee? Argadeen dhugee dhufe. Maali isa akkami? Wayii raftee jirti. Argattee fi rafte. Wayii maaliitiin raftee hojjetin beekamu maaggal kiluma lafa rafuu feetisa. Rafte qoricha feetii kanumaa. Ini bahasa lebih hati adalah Iro tano duit ni rafte mo kam tade itu ada teteni Wai arrak aras mau tina rafte Wai Wai gambar Negara delegasi ya mah. Manti sama lagi kenapa? Kuyu kumshan sandu ke bote yirimni nakab. Mal iru. Jarsa hiu bahasa tigerte. Aku mesat khususan itu anas galun doktor. Dia panas nak kumko lagu ferain doktor berada kelalami. ما علي ركني bishaan mana keessaa yoo dhuge hirribaan na qaba rafee yeroo ta'e mataan yeroo bishaan saduu diboo darbiis qaba hirribaan na qaba if kuban qabu rafee bis rafnaan akkana du'eetti hin beene if kuban qabu bakkumaan itti dhugeessanii rafaa een walii mana keessa jiraat mana keessa namni hedduun hin jiru amma kubbaa mana hayyaa direedu ta'es Bareedduun waan akkami tikshii miskiinaa tikshii bareedu tokko bareedduudha si qofa rafamoo hunduu ni rafan bishaan san of course anaafisa malee namni bira anaafisii malee namni biraa hin dhugu abbaa mana keetiin dhugu abbaa mana kee bishaan haayilaandii malee hin dhugu bishaan isa malee dhugu ka isa dhuudhaa isa dhugee rafun inni maa hin dhugu bishaan san ni lolaa hoguu geessineef ani bishaan kana kamin naaf hin jaan dhugu akkasi bishaan isa dhuudhaa isa dhugu kanan akkanan nagaxoo isaa jaasa haayilaandii qofa dhugu haayilaandii qofa isin guyyuu bishaan san dhuudhanii ni rafu bishaan san dhuyina bas san malee isa dhuginaan hin mucaa olee ni rafti ni raftee waan gootu dhibee homaati iyyuu miti mee bishaan guyyuu mana keessaa dhudhan san jijjiiraa hin dhugin tole bishaan isin guyyuu dhudhan san isa obaasaa abuma mana kayyaamu ni dhuguree inni haayilaandii malee haayilaandii malee dhugu hin dhugee nayyamu haayilaandii isaa bani keessaa gad naqi ka isin dhudhan san itti naqi kenniif achi booda ati dhugin bishaan gaabsan ittiin himu isa laali ittiin himtu isa laaliti ati immoo akkana dhugee ta'eti si gare osoo dhugin ka haayilaandii keessaa san waan gootu yookaan immoo akka gootu ka haayilaandii keessaa san ati dhugiiti dhugiiti sa'aatii muraasa akkuma duraan rafu imala fachadhiiti. Miceewwan haa dhuyidu
abbaa manallee dhiisi abbaa mana keetti haalaan sanaa dhugu akka nu rafee ta'eeti deeqaa muraasa booda hirribaa ka'e suuta ka'eeti mana keessa waa barbaade hattu seenu tole hattu mana keessa jira tole waan dhibdee biraa hin qabu jechuudha. gaafa bishaan san dhuyde silaa dhuyde yeroo abbaan mana keetti dhufee inni haayilaandii qofa naa kenniti isin kaan dhugaa isin jedhu san ati waan gootu ka haayilaandii isaa keessaa naqadhu isa dhuge tole isa biratti akkana achi keessaa dhuge akka dhuyde akkuma nama duraan rafuu sanitti rafi deeqaa muraasa booda hirribaa ka'e Isaafis dinqicha jechuudha. isaaf inni kamuu fi haadhu haayilaandii mucaallee kama duraan dhuyde haraftu isillee ati immoo rafiin nama si galame akkas godhi ilaali wuxxeetii isaa naaf himi tole hattuu yeroo isin raftan mana keessa deemuu jira siif galame akka saayikoloojikii fayyadametti dubbiin akkas tolchi ilaali hattuu isaa irra geetta gaafa irra geetta rifatin argite namni egaa waa dhuge booda karaa hutaatu waatu jira akkas godhi. Akan daru. Lala rakkumee doktortichi godhe jeesan godheetiin waamma ta'uu laalaa oomee. Kamu kali itu jarak saya sih lah. Beranak cerah. Mencom keno esok hotel atas kes sirat. Aci aku dicerciuin gue di sini. Ayah itu bisa kisah nahan namanya David itu jalan tuh mereka rada pakai itu. Ayah sini sih kita. Ayah sini. Hai, akanan kanan fen ini beta mali Thailand di Vietnam fen netiu. Tu baru le mere simpen nenin rampad. Ale nabba sadi video mana hayde ti demi ki jumala video. Bal khaynya khan do manna khaytin shaydan fi hanne bar. Ha kiyana kam shahin dam famti kedem kiyana bishan kiyana fida. Hinjiru khamma kam gona do. Suka lagen si fida. Ayah kalas di sinate ko ture gabay fida. Garu ati dararamte na ites bifte arka kulla gate mungkin itu halat ati. Ande pun angkap nih. Dugi jarti sinjana damat. Dugi habib titi TV na dugi. Kalau nak ke betap sampai ya amat ya nanti. Dugi. Oke? Darah itu cipsan. Oh, kelas. Mau ditunggu. Anda serah habis. Kasih. Kasih. Buat arah dulu yang ini asma TV. Tani le dafi obase rakti sami. Kau awal tak kena ribucisan. Bara ada mana dia tu muncul sandal daftar jadi bishan obase nanti bishan sendiri dulu. Aku ni bener ni buat video. Ini punya CG lah video no. Lari selalu ni. Anu mah harga kian tu bahasa. Ada dua je. Hati mana kita agar tu ambra jadi. Ayah dia tu benar ke. Rugi musuh datang. Duit deh. Aku tu serah dosa. CG tu. Nasrah dia bisa. Lah nasrah. Oh, saat ini sih saat itu kan itu tuh sih, hotel? Ada lagi tunggu nanti, rapat. Woi, rapat ni koti kan isi ham macam gara bara itu dia dia bukan. Tak kalau macam itu je rakap. Kasih ti. Oh, mati. Oh, mati itu kan jelas kai. Rapat ti. Ada dalaga dia deh, makatul lain. Dalaga dia kutet ni. Dah, hati-hati. Ada dalaga ya. Ada dalaga ya inti mah. Nah, biru dalaga satu. Asa ini berapa?
bu'ati. Tana dalagaan saa. Arsakii kun wasatti baalageen dalagaan saa tana. Itaa inni tana jee kana nu raffisaa oola. Itaa inni guyyuu nu raffisuuf tana. Arra yookaan isa ajjeesu yookaan poolisa kanatti itti fidee qabsiisu. Maalirraa waan fagoo deemaa ammaan itti dabalee poolisatti yaama. Askarri isaan qabu. Ammaan irratti dabalee askaratti yaama. Marti yaama. Hello polisi. Dafa mana khiyana kota Allah khaisin ganda gamu gubba khan dafa natil madda dafa tu nasini dafa natil madda lubuna basa abler ka kunu koluf dem nu fitu dem dafa nadur madda ya go dafa مال يصير انا Darsaqiyaatu hashiisha nuu baasee isii anas baasee isii baasee raffisee nutti taphachuu jira. Amma kun odalee iddoo xiyya taphachuu jira. Guyyuu akkanuma nuu baasee nu raffisaniif quban qabu rafee inni isii taphata. Anarratti doktoraan kalee mari'adheetiin waan innis gadu sanganaan dhuginaan jee har'a rabbii lubbuu nu baasee irra dhaqqabu. ما يصير مني Kunoo mana keessaatti taphachuu jira. وما تكيادين أما تونا للوجه Ay bareedduu xiyya barjaatiin xiyya hanqaata namni dhaggeeffatu himaatu. ما تقول لك يا جيسا بالبوتريس بالبوتريس لوسي بوليس Qabaa kana baalee وانا تي وجي ناس رجع وانا توجت وجي ناس رجع Maaltu kana jaa? ما تقول لي Wanti kana jiraatu أكمل دريزو دريزو Deeni raafus. Ati rafne. Akkami kaate? An sirra beekeetiin bishaan kan kenduine akkasittiin sirra qabeerra. Isiin kun akka agartan kana quban qabdi raftee jirti. Hashiisha obaase saawutii deeka 30 kana malee hin kaatu. Yeroo ati qaboota. Ati waan kana kami beekta? Dhaqeetiin doktora bira bare doktoraan naayimi doktora biratti filaale. خير خير وين بعدين Deem kana hidhaa tumaa cafa qaanurra. Ajjeesaa kana kuchii isaanitti hin deebisina. Ajjeesaa haa ajjeesanii haa cafaqanii. Raa. Deegaan soddomni sanii keenya. Raa. Oh, gifti maal jettu? Maaliif raftee fifbeeta? Dhufee rafee. Walaa hin beeku akkanumatti hin dhufee ciisee. Har'a beekee gaajaarsa kiyya qabsiisee poolisiin fuutee hottee. Maal godhe? Isaa bakka akkanas si raffise. Wal raffisa. Is bakka wal raffisa inni maali? Inni wanni bishaan nuti dhuyin hin dhuyine kanaaf yetillee bishaan sana dhuguu dhuyine wanni kana rafnuuf akka fedhe si godhu jira. Si taphachuu jira si raffisee. Wayi akkasi lakka. Taphachuu jira? Baati meeqa bara wanta kana garra kamatiin taa'u jira. Ani garaa si godhe jechuudha haa. Ana maanta akka tokko godhaa osoo manaa hamaa dhaqee filaalee wayyaa Allah. Ta'e ilmoo rakkinan qabdi yaadati yoo afurraa buuste yookaan ilaalta. Eegas marra sirrattuu kana raawwate bakka biraattis akkanuma jiraachuu hin dhabu inni. Meeqa dhibuma bikkuma biraan qabaatiin eeqa yanaaf illee meeyaaneef maraan marraa ta'e ilmoo nageeyaa. Taatuni